Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya guraandhala 18 bara 2015ti. Har'a tibbanaaf mala jireenyaa qabna. Tibbanaan har'aa walgahii dhiyeenya Awurooppaatti ta'e irratti waraqaa qorannoo haala dhiittaa mirga namummaa kan dhiyeessan Dr. Baaroo Qannoo waliin gaaffiif deebii godhame isiniif dhiyeessa. Mala jireenyaa keessatti immoo Aliyyi Galatoo maaltu nama aarsa yookaan dallansiisa jedha. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma oduu har'aaf gara dhaabasaa waaq jiraattin isin dabarsa. Akka boltan dhaggeeffattoota keenya dhaabasaa waaq jiraati oduu ammaaf qabnuun sin dhageessisa. Waldaan Hawaasa Oromoo Minisootaa walgahii dhimma mirga namummaa irratti xiyyeeffate qopheessuutti akka jiru beeksise. Durataa waldichaa obbo Maatiyaas Guddinaa gabaasaa keenya Jamaal Ibraahimiif akka ibsanitti workshooppiin kun guraandhala 26 bara 2015 Minisootaatti gaggeeffama. Gabaasaa manisiin baasee fi haala Oromoon itti biyya ajjeefamaa du'aa jiru kana laalchisee workshooppii guyyaa tokkooti Yuunivarsiitii Minisootaatti qopheessinee jirra gaafa 28tti ad hoc komitee tokko yookiin koree dhimma kana yeroo fi qindeessutti dhaabnee isaan hojjetaa jiranii. Guyyaa kana qaamota mirga namummaa irratti hojjetan irraa haala qabiinsa mirga namummaa Oromiyaa dhaggeeffachuuf hawaasa Oromoo naannoo Minisootaa qaamaan akka argaman kan dhaaman obbo Maatiyoos kanneen fageenya irratti argaman immoo karaa walqunnamtii adda addaa odeeffannoo isaa akka hordofan dhaamsa dabarsaniiru. Haala gabaasaan kun maal akka inni qabatee maaliif Oromoon akka du'u biyya isaarraa baqatee adii barsiisuun biyya kana dhageessisuun addunyaa dhageessisuun gaarii waan ta'eef kottaa sa'a lamarratti kottaati dhaggeeffadhaa. Miseensota OPDO gidduutti wal shakkiin akka heddummachaa dhufe beekame. Gidduu kana ajaja TPLF irraa darbeen qorannoon akka gaggeeffamuu fi atattamaan namoota akka saccaaman ajaja kennameen miseensonni OPDO sadarkaa adda addaa irra jiran wal shakkii keessa galanii akka jiran oduun biyyarraa nu ga'e hubachiiseera. Keessaayyuu miseensonni bulchiinsa Oromiyaa addaa naannoo Finfinnee keessa jiraatanii fi miseensa OPDO ta'an kanneen yeroo adda addaatti qorannoon irratti gaggeeffame hordofamaa akka jiran beekameera. Haa ta'uti miseensonni OPDO sadarkaa adda addaatti jiran dhaamsa Abbaay Tsahaayee gidduu kana dabarsetti hedduu aaranii akka jiran oduu wal qabatee nu ga'e hubachiiseera. Hidhattoonni manedhaa Zuwaay eegan maatii hidhamtootaa hiraarsuuf rakkisuutti akka jiran beekame. Maddi keenya Zuwaay irraa akka nuuf gabaasetti hidhamtooti siyaasaaf gaazixeessitoonni addatti maatii isaanii qunnamuu hin danda'an. Yeroo maatiin gaafatummoo reebicha irratti raawwatu kan jedhee gabaasaan keenya baatii kana keessa obboleessi gaazixeessaa Tamasgeen Dassaaleny reebame galaan inni baatee achi dhaqes harkaa fuudhame gannaqamuusaa ijaan akka arginuuf ibseera. Ergasii isaatti Tamasgeen gaafachuuf Zuwaayitti deddeebi'aniyyuu mucaa isaanii arguus ta'e galaa fuudhanii dhaqan itti kennuuf hin milkoofne. Gaazixeessaa Tamasgeen Dassaaleny waraqaa inni barreesseen himannaa itti banamee fi murtii waggaa 3 itti kennameen mana hidhaatti darbame Zuwaayitti akka argamu beekamaadha. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay waggaa 40ffaasaa itti hundeeffame kabajachaa wayita jirutti Tigraayin gara Jibutiitti kan qunnamsiisu daandii baaburaa hojjechiisuuf dhagaan bu'uuraa kaa'ame. Piroojeektiin ijaarsa daandii baaburaa Maqalee Jibutii kun Tigraayin Jibutiitti qunnamsiisuuf akka akeekamellee ibsameera. Daandiin baaburaa kiiloomeetira 210 dheeratu kun kaampaanii Chaayinaatiin kan hojjetamu. Piroojeektiin birrii biiliyoona 1.5 ramadameef kun ji'oota 42 keessatti xumurama jedhameera. Daandiin baaburaa inni lammataa Waldiyaarraa gara Jibutii geessummoo baatiidhuma kana keessa akka dhagaan bu'uuraa kaa'amuuf beekameera. Piroojeektonni baaburaa kunneen Tigraayirraa daldala ba'uuf galu haala mijeessuuf akka akeekame beekameera. Itoophiyaaf Jibutiin duula haaraa Eertiraa irratti gaggeessuu eegalan. Itoophiyaaf Jibutiin ibsa gidduu kana kennaniin Eertiraan naannoo keenya goolaa jirti. Kanaaf uggurri irra kaa'ame ammallee jabaatee itti fufuu qaba jedhanii jiru. Keessaayyuu yeroo ammaa kana Yaman keessatti qaawwaan waan mul'ateef kun Eertiraadhaaf haala mijaa'aa waan uumuuf naannoon akka hin jeeqamne sodaa qabna jedhan hooggantoonni lamaan. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii garuu uggurri Eertiraa irra kaa'ame laafaa waan dhufeefi ka'uutti jira waan jedhu sodaa waan isaanitti uumame malee Eertiraan dhimma kana keessaa harka hin qabdu jechuudhaan dubbicha gati dhabsiisaniiru. Abbaan duulaa waraqaa qorannoo namni biraa qopheesse kan raayyaa Itoophiyaa jedhu dhiyeesse Jeneraal Saamoraan immoo raayyaan ittisaa caffee bakka bu'ootaa miti jechuudhaan warra gaafatanitti qoose.
ayyaana raayyaa ittisaa yeroo sadaffaa Baardaaritti kabajame irratti gaaffilee raayyaan ittisaa lammiilee Tigraay dhuunfatamanii jiru jedhamee dhiyaateef Jeneraal Saamoraan aariidhaan yeroo deebisu aga dandeenyetti walitti madaalchisuuf yaalleerra. Kanaafis qabsaa'ota Tigraay gara 30 hir'ibneerra. Garuummoo raayyaan ittisaa caffee bakka bootaa miti jechuun gochaa olaantummaa Tigree ammaa mul'ataa jiru sirrii ta'uu murkaneessan jedha gabaasaan keenya. Gama biraatiin raayyaa ittisaaf haaromsa keenya mata duree jedhu jalatti qorannoo qophaa'e kan dubbise abbaan duulaa raayyaan durii kan nugusaa ture, kan ittaanee dhufu kan dargii ture, kan ammaa immoo kan uummata Itoophiyaati jechuudhaan hirmaattota kofalchiisee jira. Raayyaa ittisaa keessaa hooggantummaan harki 98 dhalattoota Tigraay akka ta'an beekamaadha. Israa'el lammiiwwan Yurooppii keessa jiraatan gara biyyaatti akka deebi'an waamicha dhiyeessite. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu gochaa shororkeessaa Kopenhaaganitti qaqqabeen namoonni 2 erga ajjeefamanii booda lammiileen Israa'el biyyoota Yurooppii keessa jiraatan eegumsa akka isaan barbaachisu dubbatan. Gochaa shororkaa sanbata duraa galgala booda haasawaa kaabinee isaaniitiif dhiyeessaniin obboleeyyan keenya gara biyya isaaniitti deebi'uu yoo barbaadan gammachuudhaan isaan simanna jedhaniiru. Dhumarrattis pirezidaantiin Egypt Abdul Fattah al-Sisi humnoonni idil addunyaa bulchiinsa Islamic State Liibiyaa keessa irratti duula waraanaa akka ba'aniif dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murtoo akka dabarsu gaafatan. Filannoon biraan jiru kan jedhan pirezidaantichi akka warri shororkeessitootaa dhufanii morma ijoollee keenyaa kutan hayyamuu hin qabnu jedhaniiru raadiyoo Faransirratti. Wixata darbee jeettonni Egypt bulchiinsa Islamic State Liibiyaa keessa qubatan irratti tarkaanfii haleellaa fudhachuun isaanii kan yaadatamu. Kun immoo lammiileen Ortodoksii Egypt 21 erga qalamuun isaanii labsamii booda ture. Liibiyaa to'annoo jala oolfachuuf hidhattoonni erga bara 2011 waraanatti akka jiran beekamaadha. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nuu tura. Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo amma immoo waamicha waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa dhiyeesse isiniif dhiyeessina. haala Oromoon itti biyya ajjeefamaa du'aa jiru kana laalchisee workshooppii guyyaa tokkooti Yuunivarsiitii of Minisootaatti qopheessinee jirra gaafa 28tti ad hoc komitee tokko yookiin koree dhimma kana yeroo fi qindeessutti dhaabnee isaan hojjetaa jiranii. Kanaaf kottaa sa'a lamarratti kottaati dhaggeeffadhaa. Haala gabaasaan kun maal akka inni qabatee maaliif Oromoon akka du'u biyya isaa irraa baqatee adii barsiisuun biyya kana dhageessisuun addunyaa dhageessisuun gaarii waan ta'eef kana hawaasumatu murteeffate kanaan dura yeroo gabaasisuun bahee waamaatii nu dubbisiisaa jennaan sagantaan ishee waan hin eeyyamaniif yeroo ji'a 2-3 turuu danda'e waan kuni amma garuu nu mijatee qopheessaa waan jiraniif kana gaa hundumtuu akka dhufee dhaggeeffatu waamicha koo warra Minisootaa keessa jiraniif dabarsa. Warri biyya biraa jiran immoo yoo danda'ame karaatti onlaayinii dabarsinu irratti hojjennaa kana egaa waamicha keenya isinii dhiyeessinee jirra warri as jirtan na dhagaa jirtan kottaa irratti hirmaadha kanuma jechuudha rakkoo ofii dhageessifachuun addunyaa dhageessifachuu warra mirga dhala namaa yookiin Human Rights Commission kan United Nations dhaabbate dhageessifachuun karaa kana danda'amaati kottaa dhaggeeffadhaa jenna galatooma. Qophii tibbanaa. Qophiin tibbanaa keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu gaafa guraandhala 4 bara 2015 bakka teessuma caffee yookaan paarlaamaa Awurooppaa akka taate Biruuselsi keessatti dhimma Itoophiyaa laallatu kan gaggeeffame tokko ture walga'iin. Kan walga'ii sana qindeessan bakka buutota paarlaamaa Awurooppaa mormitoota Itoophiyaa kan adda bilisummaa Oromoo keessa jiruu fi namoonni adda addaa kan affeeraman irratti qooda fudhataniiru. Adda bilisummaa Oromoo bakka bu'anii kan dhimma Oromoo achirratti qorannoo dhiyeessan Dr. Baaroo Qannooti. Mana yaala Biruuselsiirraati ogeessa fayyaa kan ta'an. Walga'iin sun maalirratti xiyyeeffataa isaan immoo maal qabatanii dhiyaatanii kan jedhu qabannee dhiyaanneerra. Nagaa rabbii isin dagannee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Maarreen waliin tura. Tore Dr. Baaroo galatoomaa yeroo keessanii fi mee waa'ee walga'ii sanaa Dr. Walga'ii kana kan organized godhe tokkoffaa bakka buutota adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Shuggut karaa isaaniidhaan warra Awurooppaa paarlamentii kana wajjin haasa'anii wanti kun akka inni godhamu taasifame.
walgahii kanarratti karaa adda bilisummaa Oromoodhaan qophaa'ee ani wanta kana kan dhiyeesse dhimma dubartoota Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti mana hidhaa turanii dararama adda addaa irraan ga'ame kanarraan immoo qaama qalbiidhaan jireenyi isaanii isa ta'uu hunda dabalatee gaaga'ama gurguddaan kan irra ga'e dhimma isaanii kan ilaalchisu yeroo ta'u namoonni irratti argaman immoo bakka buutota caffee Awurooppaa Annaa Goomasiin kan bakka bu'an namoota 3 turanii lammaffaan immoo kan bakka buutota namoota addunyaa kanatti mirgi isaanii ilaalan jedhamu nama organizationii kun irratti argamee miseensonni barattoonni kan Awurooppaa paarlaamaa sana keessaa hojjetanii hundi irratti argamanii jechaadha walgahii sanarratti. Nama baay'eetu bahe jechuudha. Nama baay'eetu bahe kan wanta kana dhaggeeffachuuf ga'an akkanatti manittiyyuu namoota baay'eetu dhufuu barbaadee ture garuu amma jeequmsa jiru kanarraa namoota filaman qofatu irratti argame malee namni baay'een irratti argamuuf ture kan jedhamu ture. Maaliif barbaachise walgahii kana qindeessuuf sa'a? Inni barbaachiseef walgahiin kun dhimmoota adda addaa saba keessanirra ga'u miidhaa isinirra ga'aa jiru karaa mootummaadhaan kottaa ibsadhaa kan jedhu Awurooppaan paarlaamaa gaafatanii kanarraanis immoo ka'ee waan isaan jechaa jiran amma akka dhageenyetti achirraa akka nutti himte Annaa Goomas filmaata amma gaggeeffamuuf dhufu kana biyya Itoophiyaa keessatti filmaati kun filmaata dhugaa miti. Bakka buutonni Awurooppaa akka filmaata kana irratti hin argamne asii gaafannee jirra. Maaliif filmaati kun filmaata waggaa 5 gabrummaa haareffatee namarratti bahu waan ta'eef filmaati kun filmaata haqaa qulqulluu miti. Saboonni gurguddaa biyya sana keessatti argaman kanarra miidhaan isirra ga'aa jiru kaleessa sirra ture kan akka Oromoo kan akka Ogaaden kana kottaa himadhaa kunillee ragaadha nuyi lafatti teenye miti namoonni miidhamanii jiran irratti argamanii jiru. Keessatti immoo dubartii ijoolleen miidhaa dachaa ta'etu irra ga'aa jira. Miidhaa irra ga'an kana kottaa himaa miidhaa adda addaatu jira kan adda addaa kottaa himadhaa kan jedhurraan shamarran Oromoo keessattiyyuu mana hidhaa keessa yeroo dheeraa turan dararamni adda addaa irra ga'aa turee fi qaama qalbiidhaan jireenyi isaanii kan gaaga'ame dhugaa jiru haqa jiru kana akka dhaqee himamuuf addi bilisummaa Oromoo keessattiyyuu dhimma dubartii kanaaf filatee wanti kun akka dhiyaatu godhee jechaadha. Duruma akka jettanitti Doktor waa'ee miidhaa dubartoota Oromoo irra ga'u irratti xiyyeeffattanii akka dhiyeessitanidha qorannoo keessanii. Miidhaa mootummaan Itoophiyaa dubartii Oromoo irraan ga'u maa inni addatti? Haasaa kana dura keessa galuurra waan tokko waan nan dubbachuu barbaadu jira. Nuti har'a akka saba Oromootti niwukileerii caaluu qabna. Har'a Ameerikaanonni niwukileerii qabna jedhu Raashaan niwukileerii caaluu. Nuyi saba akka saba Oromootti niwukileerii caaluu qabna. Niwukileeriin keenya kun immoo yeroo hundumaatti jijjiirraa barbaachisuu, haaromsuun barbaachisuu yeroo hundumaa jabaatee miidhaan waan adda addaa irra ga'eeyyuu ofuma isaa jabaatee har'a. Innis niwukileeriin keenya kun dhugaa nuyi qabnu, haqa nuyi qabnudha. Haqa ilmaan Oromoo dhalootaan qabu waaqi kenneef irraa fuudhamee sarbamee haqa nuyi qabnu kanadha waan guddaan yeroo hundumaa deemnee himachuu. Waan iddoo adda addaatti kan naqnee himachuu barbaannu dubbachuu barbaannu haqa keenya kana haqi keenya kun niwukileerii caaludha kan waan fedhayyuu cabsee keessa darbuu danda'u. Gabaabaamatti ilmaan Oromoorra balaan miidhaan irra ga'u dachaa ta'ee keessatti immoo dubartoota keenya kanarratti miidhaan karaa adda addaa irra ga'a. Miidhaa kana immoo gaaffii ati na gaafattetti sii dhufuudhaaf eessatti irra ga'a qorannoon keessan maal gaggeessitanii maal akka ta'e kan jedhu kanarratti miidhaan dubartoota Oromoo irra ga'u kuni tokko biyya Itoophiyaa sana keessatti karaa adda addaa miidhaan ilmaan dubartoota Oromoo irra ga'u keessatti immoo seera tokko malee gaaffii tokko malee badii tokko malee mana hidhaa keessatti qabamanii iddoo dhoksaa adda addaatti hidhamanii
achiiti poolisiin wayyaanee yookaan loltoonni wayyaanee dubartoota keenya kara bifa adda addaan kan isaan irraan ga'an mana hidhaa keessaatii fi guutummaa biyyattii sana keessatti jechuudha. Kana egaa utuu diteelii isaa keessa hin galin dura wanta nuyi dubbanne dubartiin tokko utuu hin heerumiin yookaan utuu abbaa manaa hin godhatin mirga isheen qaama ishee irratti qabduu fi akkasumas immoo warri humna isaaniitti gargaaramanii dubartii keenya irraan kan ga'an kana mormuuf United Nations seera heera inni lafa ka'ee tokko tokkoon itti himne United Nations fakkeenyaaf seera adda addaa kan dabarsee qaba. Seera kana mataa mataanitti dhoofne maal akka inni jedhu seerri kun resolution 1325 1820 1888 1960 kana hunda maal akka jedhu keessatti inni 1820 suufaa maal jedha seera sana keessatti namoonni miidhaa dubartiirraan ga'an kuni yakka guddaa yakka eessattiyyuu namoonni kun qabamanii hidhamuu kan danda'an deemuullee kan hin danda'amne international criminal courtidhaan kan barbaadaman jedhee kan barreeffamedha artiikilii kanarratti. 1960 irratti immoo namoota kana barbaannee hiinee seeratti dhiyeessinu tokko kan maatii immunity akka isaan hin qabaanne kana kanaan jedhudha. Ergasii miidhaa dubartoota keenya kanarratti erga haala internaashinaaliin jedhu kanarraa dhufne miidhaa dubartoota keenya kanarratti ga'u tokko tokkoon guutummaa biyyattii keessatti bifa adda addaadhaan karaa adda addaa qabamanii dubartoonni keenya mana hidhaa keessatti mana poolisii keessatti poolisiin Itoophiyaa nama 15 nama 20 ta'anii yeroo dheeraadhaaf fedhii haala quunnamtii irraan ga'aa turanii kana tokko lamaan eessatti akka ta'e maalirratti akka ta'e maaliin akka godhan tokko kanaan barruudhaan barreessine afaaninis immoo itti himne waan kana irratti kan baay'ee wanni ta'u dhufanii bakka bu'oonni Euroopa Paarlaamantii dubbii baay'ee nu tuqeedhaan nutti dhaga'amee jira. Baay'ee nama gaddisiisa kanaaf wanta kana gala fuulduraattis akka wajjiniin hojjennuu fi nu quunnamaas jennu dhufanii akkas naan jedhan namoonni. Akka ragaatti dhiyeessanitti Oromoota mana hidhaa keessatti humnaan gudeedaman? Shamarran 8 akkas dhiyeessine maqaa isaanii tokkoon kan dhiyeessine ragaa jiru wajjin kan dhiyeessine miidhaan immoo qaama isaanii irra ga'e har'allee immoo miidhaa isa irra ga'e sanaan jireenyi isaanii jeeqamee goolamee hawwiif fedhii isaaniillee akka dhala namaatti dhabanii akka jiran akka ta'e kanallee itti himne. Maal jettanii adda baatanii amma warri Awurooppaa Paarlaamaarra bakka bu'anii dhufan kun maal akkasinii godhanii irraa hubattanii walgahii sana dhuma isaa irratti? Dhumisaa baay'ee nama gammachiisa akka mataa kootti akkana ilaalettanii maaliifin akkas jedhee tokkoffaa isaanumtiyyuu Awurooppaan Paarlaamantiin kun akka mootummaan kuni sabaaf sablamnoota biyya sana keessa jiraachaa jiru ugguree mirga isaanii haqa isaanii dhoowwatee akka dhala namaatti tun taane akka meeshaatti akka itti gargaaramaa jiru isaanumti mataan isaanii waan kana bira ga'aniiru. Garuu wanti guddaan waan isaan barbaadan nuyi namoonni wanti kun irra ga'ee jiru namoonni wanti isaan miidhamee jiru isaanii wajjin haqaa fi waan jiru kana isaanitti galgalaa ganama isaanii wajjin hojjennee isaanii wajjin mari'annee isaanitti himnee isaan waan kana fuudhanii dhumarratti gara murtiidhaan ga'uudhaaf akka jiran hin arge tokko kun. Lammaffaa immoo waan isaan jedhan isinii mirga keessaniif haqa keessanii kanaaf falmachuu hin dhaabinaa yeroo hundumaa itti fufaa. Keessatti Annaa Gomas maal jettee ani addana keessatti namootuma wajjiniin hojjettu kanaan waan adda addaadhaan kan naqanii wajjiniin deemnallee raasaa yeroo qormaatti keessatti ilaallu kan irra ilaalanii lakki Itoophiyaa guddachaa jirti deemaa jirti kan jedhu jiru. Kanaa wajjiniin falmaan ture. Wanti guddaan immoo isin itti fufaatii falmadhaa. Isa isin yoo falmattan nu isin dhadhaabanna. Kan jedhudha. Kanaaf egaa wanti guddaan asirratti jechuu barbaadu kan na gammachiise jedhu silas falmachuu hin dhiifne gara fuulduraatti bifa adda addaadhaan sabni keenya ol ijaaree
keessatti dubartoonni keenya gara fuulduraatti kakka'anii waan kana irratti akka iyyataniif karaa hundumaa akka irratti hojjennu barbaada gadda keenya kana gammachuutti akka deebifnuuf hawwii kooti. Tole, Dr. Baaroo Qannoo ogeessa fayyaa mana yaalaa Brussels irraa yeroo keessan fudhattanii haala yeroo irratti ibsa bal'aa kennitaniif guddaa galatooma. Fayyaa ta'a Dr. Daldala yookaan sagantaa beeksifattan qabdu. Raadiyoon Sagalee Oromoo raadiyoo walabaa tokkicha kan dambalii gabaabaaf intarneetiidhaan addunyaa guutuu irratti uummata miliyoonaan dhaga'amu. Daldala keessan beeksifachuu, qunnamtii keessan wayyeessuu yoo feetan raadiyoo Sagalee Oromoo bilbilaa yookaan barreessaa qunnamaa. Raadiyoo Sagalee Oromoo. Akkam jirtu dhageeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Maaltu nama aarsa yookaan nama dallansiisa? Maaltu nama aarsa yookiin nama dallansiisa jedhee armaan dura nama hedduu gaafadhee ture. Deebii adda addaa argadhe. Kan nama aarsu namaa jedha gariin. Gariin ammoo namni yeroo waan gurraacha jiru tokko adinaan jedhan aara. Gariin ammoo waan wayii walii beellama seennee yeroo inni godhuu dhabe aara. Waan adda addaa si himan. Waliigalatti namni baay'een waa'ee maaltu si aarsaa yeroo jedhee gaafadhu namni baay'een aaruu kana waan hin jaalanne tokko waan inni hin barbaanne immooshinii inni hin barbaanne tokko akka ta'e naa gale. Eega wanti isin aarsu firriftanii ka beektan taate eega aaruu ammoo kan jaalanne taate maaf hin dhaabsifne ree jedheellee gaafadhee ture. Hedduun isaanii kama aarreerruuf arginaa jedhan. Waa isin aarsu hin beektani garuu yeroo aartan hin beektani. So rakkoon isaa yeroo amalallee jedheeti waliin haasofnee taphanneerra. Mee isinoo maaltu isin aarsa maaltu isin dallansiisa? Yeroo aartan aarii irra hagam turtan? Dallanoo ki aaruu barbaaddanii immoo uduun barbaanne wanti kun isin irra gaha. Rakkoo aarii irraa isin dhufu maal fa'a? Akka aarre wanti godhuu dandeettan maaltu jira? Yeroo maaltu si aarsa yookiin maaltu si dallansiisa jedhee nama gaafadhu namnillee deebi'eeti na gaafachuu isaa oolle. Garuu deebii ani kenneef qajeelaallee ta'uu dogoggoraallee ta'uu mala garuu deebii ani yeroo baay'ee namaa kennu aariin abbama keessa jira akka nama citaa baatee mataa keessa deemuuti. Namni kirbiitii qabatee itti sii qabsiisa malee aarii siimatu baatee deema. Wanti mataa kan kee keessa hin jirre tokkichillee wanti si aarsu hin jiru. Wanti laafaa ta'uuf jabaa ta'uuf qajeelaa ta'uu dhabuuf rabbi jaalataaf rabbi ittiin jaalannee fi kiyyaaf ka isaatii kanneen itti hidhaa hin qabu. Wanti inni itti hidhaa qabu waa ati mataa kan kee keessaa qabdu irratti hidhaa qabda. Kanaaf aarii abbamatu deema taanii namni ittuma sii qabsiisaa jechuu akka ifu. Kabiraa maaltu si aarsa yeroo jedhu waan si qabbaneessu si keessaa yeroo dhumatu aarta akkuma bishaan wanti isa qabbaneessu bishaan qabbanaa wanti isa qabbaneessu yeroo keessaa dhumatu danfuu jalqabu namnillee qaamni isaa wanti isa qabbaneessu yeroo keessaa dhumatu akkasitti oo'aa jechuudha. Akki biraa ammoo wanti ati mataa qabduuf wanti namni siin jedhu yoo wal faallesse yookiin ammoo yoo wal dide meeqa duraatti deebi'eeti aariin mataa kan kee keessa jiraan akkami? Fakkeenyaaf annama jabaa jettee yoo mataa qabaatte namni yeroo laafaa godhee gatii kan kee gabbuusee si kennu si dallansa. Annama beekaa yoo jettee yoo namni akka nama wallaalaa tokko si wanna jedhe yoo an qabsaati jettee namni akka waa gantuu tokkooti wanna si jedhe waan amma ati mataa qabduuf akkaawuntii kan kee irraati qabduuf waan namni diidaa siin jedhu yeroo inni walit dhufu walin simatu. Yeroo inni walin simatu nagaa dhabama. Nagaa dhabamu santu nafa kan kee isaa jechuudha. Kun ammoo akki biraa akkitti namni itti aaru nama jaalattu qabda nama amantu jira. Eega nama kana jaalatte innillee deebi'ee na jaalata yookiin ammoo eega ka amantu taate innillee si amana.
Kanaafuu bakka isa keetti irraa isa dhabda jechuudha. Yeroo bakka keetti irraa isa dhabdu hin dallantaa jechuudha. Ebalu seebaree, ebalu akkas godhee, ebalu akkana ta'e namichi karaa kama seebaru. Yookiin immoo isii intalti sun karaa kama seebartu. Wanti haaroftini ati arguu kan kee malee namni sun waa haaraa wayituu godhaan jiru wanti sun wama qara jiraa jechuudha. Garuu ati situ namni sun akkasii jedhee bakka ofii barbaadde keetteeti bakka ofii barbaadde sanii yeroo dhabdu atin hin dallantaa jechuudha. Qaamni kan kee oo'eeti yeroo diqqoon booda hin fudhata jechuudha. Akka wanti kun dhugaa ta'e akka wanti kun dhugaan ta'eeru mataa nafti kan kee yeroo fudhatu achiin booda yeroo lammaffaa yeroo namni waan san godhu sin dallansiisu nafti barate jechuudha. Kanaafuu waan namni sun godhe duun taane wanti si dallansiisu akka tiqara nama san mataatti qabdutu akka namnichi sun jiruu miti jechuudha. Dhiiroo malli maaliif? Dhiiroo malli maaliif? Aaruun yookiin dallansuun faayidaalee qaba miidhaalee qaba. Miidhaan isaa fayyaaf gaarii miti. Nama jaalattuun nama silaa waa gootuuf waan jaalattu akka ati dhiiftu waan adda addaa miidhaa adda addaa si godha. Kanaafuu gammachuullee si dhoogga. Faayidaan isaa yeroo dallantu inni nu enerjii waan ta'eef bobaaya jechuudha. Akkuma korreentii kana bobaaya waan ta'eef waan qajeela yoo qajeelchite akkamitti waggaa ganaa garbummaa jala teenna. Akkami udu'an hagadhaadu digirii hojjanne akkana ta'a. Akkamitti mallaqa dhaba. Akkami haadha tiyyaduun gargaaree hagadhaa akkanatti taa'e. Akkamitti nama Oromoo walitti finne uduu akkas jettee yoo wanti akkasii kasi aarsu taate sun amma faayidaa qaba jechuudha. Maaliif jijjiirama silaa hin fida jettee ati bikkitu san sii fiduu danda'a. Dallansuun ammoo aariin ka fayyaa kan kee miidhu ka nama jaalattu adda si baasu ka waan jaalattu dhiiftu. Ka qooda waan itti kennuu dandeettu qooda kan kennine si dhoogu sunniin gaarii miti jechuudha. Kanaaf aariin hunditi yookiin burqaan isii guddaan waa eegu yookiin immoo hajamaa ta'u. Namni waa eegaa hin jirre aaruu uma hin dandeenye. Namni tokko dhufeeti ati Oromoo miti yoo siin jedhe qaraani abbaan namni siin jedhee jedhuu baate qaraa Oromoo jettee hojjette uma rakkoo hin qabu. Qara namni sabboonaa siin jedhee baate uma rakkoo hin qabaanne. Jaba yoo siin jedhanii baate uma rakkoo hin qabaanne qabaata beeka maali kanniin maraa yoo ati katti hajamne taate namarraa dhaga'uu si himanii si himuu baatan yoo ati katti hajamne taate namni ati waan kanniin gad diqqeessee gatii gabbuuseellee yoo si kenne ati waraa homaa gurguraa waan hin jirreef hin aartuu jechuudha. Aariin hundeen isii nama meeshaa gabaa baafateeti nama irraa bitu dhabe jechuudha. Cinaa tokko yookiin ammoo nama meeshaa gabaa fideeti gatii inni barbaadu uduun taane gatii cabsaniiti namaa kennu jechuudha. Gatii cabuu irraa dhufa jechuudha. Yeroo gatii cabsani ati mala biraa dhabuu irraa si qabata. Amma yeroo si arrabsani yookaan fakkeenya ati laafa yoo si nyaanne karaa jabaa waaquma yookaan jettu taate. Yookaan immoo namni tokko ati sabboonaa miti ati gantoo inni siin jedhe kunuuf hin beeku Oromoo leenjifachuu qabnu tokko duu jette hin aartu. Namni leemeen jedhu tokko ujoollee hin aarinaa jettanii hin barsiisinaa akka itti aaran barsiisaa jedha. Waliigalatti aaruu jechuun waan ati akka taargeetii waan ati itti ilaalte quba itti qabdu wayii jiraachuu qabate aaruuf. Wanti ati quba itti qabdu wayii fakkeenyaaf uduu namni dhibbaa yeroo tokko si arrabse nama kanneen aaruu hin dandeessu. Nama tokko nama lama yeroo ta'u taargeetii sii ta'a maaliif fuulli kan kee akkuma kaameraa jechuudha. Zuumii gootee isarratti akka gaarii nafti si oo'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namni mataa ofii akka mana ofiititti cufatee banatee nama ofii barbaadu seensisee baasu namni akka public toiletii mataa isaatiif fincaanee mataa isaa ajaa'ee ganamaa galgala oo'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf mataa ofii tissuu mataa ofii eeguu gatii namni namaa kennuun utuu hin taane gatii ofii kennaniin ka hojii irra hundaa'e ofii uduu jiraatanii wanti namni namaan jedhu wanti namni godhu takkallee nama aarsuuf hin deemu. Kanaaf aariin mataa abbaa keessa jira. Wamati mataa kan kee keessa keettetu si aarsaa. Waan mataa kan kee keessa jiru yoo jijjiirte wanti si aarsullee hin jijjiiramaa jechuudha. Qophiin mala jireenyaa kaadhaallee asumarraa raawwata yeroo gaarii qabaadha natti aarinaa ka. Isinitu beeka warra